Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Mana barnootaa irratti imaammata jabaa diriirsee hojjechuuf sagantaa qabaachuu Addi Bilisummaa Oromoo ibse. Addi Bilisummaa Oromoo filannoo biyyattii keessatti adeemsifamuuf jedhu kanaan yoo filatamee darbe barnoota irratti xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechuuf akkasumas barnoota tolaa diriirsuudhaaf sagantaa qabaachuu karaa qondaala isaa Daawit Abdataa ibse. Daawit Abdataa OBN irratti marii duula filannoo yookaas falmii qondaala bilchiginnaa waliin dhiyaate irratti kana dubbate. Bilchiginnaan gibira uummata irraa sassaabuun diroonii ittiin bitee uummata haleeluuf oolchaa jira ka jedhe Daawit, ABO'n garuu yoo filatamee darbe gibirri uummata irraa funaanamu hojii baruuf barsiisuu tolaan guutummaa biyyattii keessatti akka adeemsifamuuf hojjetaa jira jedhe. Falmii kana irratti gaaffiin qaxxaamuraa ABO'n ejjennoo kana duraaniin qabu eessaa fide jedhu bakka bu'aa paartii badhaadhinaa irraa dhiyaateeraa fi deebii kenneen qondaalli ABO Daawit Abdataa akeekni ABO nagaa buusee biyyattii keessatti malaammaltummaan hundeen dhabamee hojiin hawaasaa qixaan akka hojjetamuuf qabsaa'aa jira jedheera. Turtii taasifame kanaan yaadni qondaala ABO irraa dhiyaate bakka bu'aa paartii badhaadhinaa ta'ee ka dhiyaate qofaa utuu hin taane gaazexeessaa OBN aarsuun oolle. Gaazexeessaan OBN ogummaa isaa dagatee mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee Daawit Abdataa waliin falmiitti seenuun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa ajaa'ibsiiseera. Addi Bilisummaa Oromoo dhaaba diroonii biyyoota biraa irraa bitee uummata isaa ajjeesu miti ka jedhe Daawit Abdataa qabeenya uummataa qisaasessuun gibira uummata irraa sassaabame malaammaltummaa fi meeshaa waraanaaf bituuf oolchuun jechuun mootummaa qeeqeera. Sirni bulchiinsa ammaa paartiin badhaadhinaa barnoota irratti laafaa qofaa utuu hin taane sirni baruuf barsiisuu akka laaffatuuf hojjetaa jira jechuunis qeeqe. Nageenya uummataa eegsisuu dadhabuudhaan manneen barnootaa hedduun biyyattii keessaa akka barbadaa'an kan ulaa saaqe mootummaa bilchiginnaati jechuun himate. Barsiisaan miindaa gahaa yoo hin arganne hojii dabalataa akka qonnaa hojjechuuf dirqama akka jedhe ABO'n yoo mootummaa ta'ee miindaa gaarii barsiisaa qacaruudhaaf kakaroorsee jiru ta'uu isaa himeera. Mootummaan Itoophiyaa ammaa sagantaa Izemaa akka paartii obbo Biraanuu Naggaa fudhatee hojiitti hiikaa jira ka jedhe qondaalli ABO kun sagantaan Izemaa sirna baruuf barsiisuu biyyattii keessaa daran jeeqaa jiraachuu isaa ifatti himeera. Falmii kana irratti qondaalli ABO mallattoon keenya bokkuudha. Bokkuu filachuudhaan nagaa filachuun keessan mirkaneeffadhaa jechuudhaan ibse. ABO'n dhaaba uummataa dirooniin haleelu miti. Ka gibira irraa sassaabee uummata gatus utuu hin taane dhaaba uummanni tola akka barnoota argatuuf hojjetaa jirudha jechuun hime. Oduu keenya itti aanuun giddaa ayyaanaatti barsiisonni haati isaanii utuu jirtu akka duutetti dhaalaan mana murtiitti himata galfatanii hidhaman. Taateen isaan bara kana maatii gidduudhaa dhaga'amuun itti fufe. Ilmi abbaa ganuu abbaan ilma ganuun bakka abaarsaatti kan nama jechisiisu taateewwan naasisaa fi jibbisiisoo raawwachuu jabeessaniiru. Akka kanaan tibbana barsiisonni haati isaanii utuu lubbuun jirtu akka duutetti dhaalaaf himata banan hidhamuu isaanii dhaga'ame. Haati ija arguu hin qabne himaman kun osoo lubbuun jiranii du'aniiru jedhamanii gochaa shiraan ijoollee isaanii dhaalaaf himata banuu gabaasichi ibsa. Taateen kun godina Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaa keessatti raawwatee jedhan. Akka kominikeeshiniin giddaa ayyaanaa balballoomsetti ijoolleen sadii qabeenya haadhaa dhaaluuf jecha haadha isaanii osoo isheen lubbuun jirtu akka waan du'aniitti ragaa sobaa qindeessuun mana murtiitti dhiyeessaniiru. Dubartiin osoo jiranii du'aniiru jedhaman kun aadde Bashaatuu Dabaloo jedhamu jedhan. Magaalaa ayyaanaa ganda duwwaa tokko keessa ka jiraatan yoo ta'u qaroo ijaa waan hin qabneef deeggarsa ollaa isaaniitiin akka jiraatan himame. Ijoollota dubaraa lamaa fi dhiira tokko qaban yoo ta'u ijoolleen isaanii hundi maatii ijaarratanii hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'uutti himame. Garuu haadha ija hin qabne kana gargaaruu mannaa qabeenya ishee qooddachuuf shira suukanneessaa ijoolleen ishee irratti xaxuu gabaasichi ibseera. Ijoolleen kun qabeenya haadha isaanii dhaaluuf jecha aadde Bashaatuun akka waan lubbuun hin jirretti ragaa sobaa qindeessuun mana murtii aanaa giddaa ayyaanaatti dhiyeeffatan. Haa ta'u malee manni murtichaa eeruu hawaasa irraa argateen dubartiin kun lubbuun jiraachuu isaanii mirkaneeffachuudhaan isaanumti mataa isaanii mana murtiitti dhiyeessuun akka yaada kennan taasiseera. Dhimmichi ragaa sobaa ta'uun erga mirkanaa'ee booda abbaan alangaa himata irratti banuu isaa gabaasichi ibse. Haala kanaan dhaddacha guraandhala 25 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa ooleen manni murtichaa himatamtoota maqaan isaanii barsiistuu Ayyaanee Yaadataa, barsiistuu Mulee Yaadataa fi obbo Guddinaa Yaadataa irratti hidhaa murteesseera.
Himatamtoonni kun gochaa ragaa sobaa kanaa yakka raawwataniif tokkoon isaanii hidhaa baatii 3tiin akka adabaman murtaa'eera. Ta'us hawaasni hidhaan kun baay'ee xiqqaadha jechuun komii qabu dhiyeeffate. Ogummaa barsiisummaa baatanii dhaloota egeree fakkeenya gaarii ta'uun hafee gocha fafee akkanaa kanneen raawwatan irratti adaba barsiisaa kennuun gahaadha jechuun namoonni yaada kennaniiru. Gochi kun namoota ogummaa barsiisummaa qabu jedhamaniin raawwatamuun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa fi uummata naannichaa dheekkamsiiseera. Oduu keenya itti aanuun wanti Wallagga keessatti taasifamaa jiru qumaaraa siyaasaa dhiiga namaan taphatamudha jedhan. Waraanni Oromiyaa keessaa miidhaa siyaas-dinagdee hawaasummaa fi namoomaa dhaqqabsiisuu erga eegalee waggoonni lakkaa'amaniiru. Keessumaa ammoo uummata godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irraa leellaan finxaaleeyyii faannoo akka hin qolatamne kataa isee daba siyaasaa ta'uu taajjabdoonni himuun qumaara siyaasaatu lubbuu uummataan taphatamaa jira jedhan. Humni finxaalessa faannoo Wallaggatti bobba'ee jiruu fi Iizii Bizaamoo jedhee of waamu hidhanni inni gartuulee siyaasaa garaa garaa waliin qabu walxaxaa akka ta'e himama. Humni kun gareen isaa milishoota qubattoota keessaa mootummaan waltaane waboo waraanna jedhee kanaan dura kan ijaaree fi ergasii warra naannawaadhuma sana itti makaman akka ta'e keessa beektonni himu. Gariin ammoo naannoo Amaaraatii faannoo naannoo Amaaraa jiru irraa ergama fudhatanii dhufanii warra dursanii turanitti makaman. Humni gamaa gamasii kun walitti dhufee Iizii Bizaamoo jedhamee maqaa moggaafatee dantaa lama qaba jechuun xiinxaltoonni himan. Inni tokko aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa naannawaa Sulula Angarii fi Sulula Mormor jiran irraa uummata Oromoo buqqaasanii godina addaa tolfachuu wayita ta'u, inni kan biraan ammoo kaayyoo faannoon naannoo Amaaraa mootummaa fonqolchuuf qabate milkeessuudha jedhu. Mootummaan humna finxaalessa faannoo godinaalee Wallaggaa hunkuraa jiru kana guutuutti balleessuuf fedha kan qabne himama. Maaliif jennaan tokkoffaa kanaan dura jara waliin taanee waboo irratti duula jechuudhaan akka itti fayyadamaa ture himama. Lammaffaa irratti ammoo yeroo ammaa kana humna kanaan uummata doorsisee of cinaa hiriirsuuf fedha. Keessattuu yeroo humnoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa garaa garaa gamtaa humnoota Tigraay fi mootummaa Eertiraa Tsimdoo jedhamu waliin hiriiruuf socho'an, humni kun yoo aangoo qabate badii isinirraan ga'a jedhee sodaachisuuf humni kun gochaa gara hammeenyaa uummata irratti wayita raawwatu callisee ilaalaa jedhan. Sadaffaan ammoo gartuun siyaasaa Oromoo tokko jara kana waliin hiriiree teessoo isaa akka hin tuqne taasisuuf gochaa gara jabeenyaa garee humna finxaalessa kana hawaasatti agarsiisee gartuu siyaasaa jara waliin hiriiree uummanni akka haddeeffatee jibbu gochuuf kakaayyeffate ta'uu himame. Dhibbana mootummaan federaalaa loltoota isaa gara daangaa naannoo Tigraayitti sochoosuu hordofee bakkoota humnoonni mootummaa federaalaa gadhiisanitti faannoon battala duula jalqabuu himame. Kibba Gondorii waraanni mootummaa federaalaa ba'u hordofee faannoon duula magaalota to'achuu banuun waan yaadatamu. Kibba Gondoritti aansee iddoon humni finxaalessa faannoo duula itti bane godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akka ta'e taajjabdoonni himu. Haleellaa amma Wallaggatti humni finxaalessa faannoo raawwataa jiru duuba harki dhokataan biraa jiraachuu agarsiisaa jedhame. Haleellaa kana mootummaanis ta'e warri Tsimdoo jedhu akkasumas Tsimdoo jalatti michuu quxisuu ka ta'e faannoon akeeka siyaasa mataa isaaniitiif fayyadamaa jiru jechuun himame. Lubbuu uummata Oromootiin qumaarri gamaa gamanaa taphatamaa akka jiru hubachiisa. Gochaan suukanneessaan hanga kana ga'u raawwatamee qaamni birmatee uummata irraa qoluuf yaale dhabamuun kabiraa haafuu ibsa balaaleffatamu gartuuleen siyaasaa Oromoo baasuu dadhabuun komii cimaa kaasisaa jiraachuu madda odeeffannoo kanaa OMN gabaaseera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaatti hanqinni dhiyeessii boba'aa mudataa jiraachuu konkolaachistoonni himan. Yeroo ammaa Finfinnee dabalatee magaalota akka Maqalee, Jimmaa, Amboo, Baahir fi kanneen biroo keessatti qaala'uu bira darbee dhiyeessiin boba'aa guutummaatti dhabamaa jiraachuu konkolaachistoonni himu. Konkolaachistoonni hedduun buufata boba'aa irratti sa'aatii dheeraaf hiriiranii dhaabbachuun boba'aa argachuuf dararamaa akka jiran maddeen isaa wabeeffachuun Addis Istaandardii gabaaseera. Konkolaachisaan konkolaataa deddeebisa uummataa magaalaa Maqalee tokko boba'aan qaala'uu bira darbee guutummaatti dhabamuuf waan deemu fakkaataa. Jaarkaan abba liitara 20 birrii 8,000 bitaa jirra. Innuu sa'aatii 5 oliif hiriira dhaabannee kan argannudha jedheera. Konkolaachisaan biraa magaalaa Jimmaa irraa yaada kenne walakkaa guyyaa tokko boba'aa bitachuuf hiriira eegnee dhaabbannee
walakkaa guyyaa immoo dalagannee buluuf carraaqaa jirra. Haala amma jiruun guyyaa lama booda magaalaa Jimmaatti guyyaa tokko guutuu boba'aa argachuuf dabaree qabannee dhaabbachaa ooluun keenya waan hafu miti jechuun hanqina dhiyeessii boba'aa magaalaa Jimmaa ibse. Konkolaachisaan deddeebisa uummataa magaalaa Finfinnee tokko akka jedhetti ammoo waggoota muraasaa dura gatiin boba'aa liitira tokkoo birrii 25 haga 30 ture. Amma garuu gatiin liitira tokkoo qarshii 110 haga 120 ta'uu yaadachiise. Amma garuu boba'aadhuma argachuun iyyuu ulfaateera jedhe. Konkolaachisaan biraa magaalaa Bahirdaar irraa akka himetti sa'aatii 4 hanga 6tti hiriira dhaabbachuu waan barame ta'eera. Boba'aa yoo dhufe illee dafee dhumata. Namoonni hedduun harka qullaa deebi'u. Haalli kun sosochii hawaasaa irratti dhiibbaa cimaa geessaa jira jedhe. Akkasumas konkolaachisaan konkolaataa fe'umsaa tokko magaalaa Amboo irraa yaada kenneen boba'aa argachuuf yeroo dheeraa eeguu qofaa miti, yeroo baay'ee jiraachuu fi dhabamuu isaa mirkaneeffachuun rakkisaadha. Guyyaa tokko dalaguu dandeenya, guyyaa itti aanu ammoo guutummaatti dhaabbanna jechuun ibseera. Konkolaachistoonni kunneen hanqinni dhiyeessii boba'aa kun yoo itti fufe tajaajilli geejjiba magaalotaa keessatti gufachuu akka danda'u sodaa qaban ibsuun qaamoleen mootummaa rakkoo kana irratti ibsaa fi furmaata hatattamaa akka kennan gaafataniiru. Kun utuu kanaan jiru walitti bu'iinsa waraana bahaa giddu galeessaatti deemaa jiru hordofees gatiin boba'aa addunyaa irratti dabaluuf akka jiru gabaafama. Iraan galoo galaana Hormuz kan boba'aan addunyaa dhibbantaa 20 keessa qaxxaamura jedhame cufuu ishee hordofee gatiin boba'aa hin calalamin barmeela tokko $82 ga'u BBC'n kaleessa gabaaseera. Dirooniiwwan Iraan samii biyyattii irratti mul'achuu hordofee gaazii uumamaa bifa dhangala'aan kan oomishu dhaabbanni Qaataar Inerjii oomisha isaa dhaabuu beeksisee jira. Kan hordofees Awurooppaatti gatiin boba'aa dhibbantaa 50 dabalee akka tures BBC'n gabaasa isaa keessatti kan eere yoo ta'u, gamtaan biyyoottan boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessan gabaa tasgabbeessuuf oomisha boba'aa guyyaatti gabaaf dhiyaatu gara barmeela 200,000 fi 6,000tti ol guddisuuf dilbata walii galtee irra ga'uuf akka yaadan gabaasichi ibseera. Oduu keenya birootiin boordiin filannoo guyyaa galmee filattootaa itti jalqabu ifoomse. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa galmee filattootaa filannoo waliigalaa 7ffaan sanbata dhufu Guraandhala 28 bara 2018 akka Itoophiyaa irraa eegalee akka jalqabu beeksisuu isaati himame. Galmeen kun karaa dijitaalaa fi akkasumas qaamaan buufataalee filannoo irratti akka gaggeeffamu ibsameera. Malata Warqii Ayiluu walitti qabduun boordii filannoo ibsa kennaniin lammiileen filannoo irratti hirmaachuu barbaadan tajaajila dijitaalaa haaraa boordichi qopheesse fayyadamuun yookaan buufataalee filannoo dhaqanii akka galmaa'an waamicha dabarsaniiru. Akka ibsa isaanii keessatti eerametti lammiileen appilikeeshinii moobaayilaa Maarcaa'ee jedhamu fayyadamuun bakka jiranitti galmaa'uu akka danda'an ibsan. Namoonni tajaajila dijitaalaa kana fayyadamuu hin dandeenye ammoo buufataalee filannoo dhaquun galmaa'uu akka danda'an himameera. Boordichi akka jedhetti buufataalee filannoo biyyattii keessatti argaman 45,000 keessaa 17,000 irratti sirni galmee dijitaalaa hojiirra akka oolu karoorfameera. Kana malees raabsaan meeshaalee filannoo fi leenjiin humna namaa filannoo gaggeessuuf barbaachisu jalqabamuu isaa dura teessuu boordichaa Meelataa Warqii Ayiluu wabeeffachuun EBC'n gabaaseera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii Keelloo hafee waliin turtii gaarii.